jireenyi lafaa kun akkaanuma gaddaaf gammachuu waliin makamaa hin hiraarinaa abshiraahuma namni hadoodii qabu naamummaa. Boreen keenya amma namoonni asii gartan kun warroota hongee warroota rakkoon beelaarra dhufte isaan kana kunoonni agartanii haadhorii teenya ilmaan qabdu ilmaan baatanii kunoo kattas jiran hirmaata haadhageenya dhufanii hiraatuudhaan dhufan. Anaasi malee en walii aanaa waliif naanaa. Aduu nu kaasee. Beeladaan teessee yoo ni jirti? Horii qabdanii horiin keessa? Horiin qabnu. Horiin qabnu. Horiin ni dhumanii? Horii maan qabnu qoonqoon nu jalaa fite. Qoonqoo si jalaa fite? Horiilee qoonqoo nu jalaa fite itti meetii hojii hojii tafaan kee? Leen arabu. Arabu? Arabu? Arabu eenyuuti? Arabuuse. Maali rakkoo isirra dhufte? Waan nu fite horiin nurraa dhume. Saniin qoonqoon nu kaaftee aduu waliin. Isirraa kaane. Ilmaan meeqa qabda? Ilmaan shanin qaba. Shan qabda. Abbaan mana keetiin jiraame? Gargaara bisinaa gargaaru amma kunoo gargaarsiisanii finna jirraa fuulduraaf illee obboleeyyan keessa isin gargaaruudhaaf isin bira dhaabbachuudhaaf qophiidha ammallee ni hirrattanii rabbi isin gargaaru isin jenna ati yoo haadha dhiira eenyu isin jaan Saadiyyaa Mahammad asii aladdaatan bakka birarraa dhufte Gadaara Gadaara laga Billiqarraan dhufte asirraa kiiloomeetira 70 asirraa kiiloomeetira 70 rakkoon ta'e hoo qoonqoodha horii yoo isin jalaa dhume horii wanni takka hin jirtu. Hasitas deh agarane deh istilahnya cok. Rabbi sini robo rahmatu rabbi ti wallah maga robo rabbi nu hadir matu rabbi le kharada. Kemudian kayaknya akan fakatan nuno akati namni safi gale ana ada baka fagorra dufani fagorra walitti dufani asitti asii kan jechu asitti qorra wayya jechuudhaaf asillee gargaarsa si argama jani eessara dhufte meet Waacurraa hin waacoo akkasimi shantamani geessa sirraa kiiloomeetira shantamani geessa janii namoonni asii gartan kun naannoo kana otoo hin ta'in bakka fagoo aanaa adda addaa irraa dhufanii rakkoon isaan dhufaniif rakkoo beelaa dheefumaaf asitti walitti dhufanii asirraa yoo arganne janii asii walitti qabamanii wanni isin gartan kana galatooma wanni isin gargaartanis meeshaa maal jettame. Amma ati ijoollee meeqa qabda? Saddeet. Ijoollee saddeet qabdi amma isiin. Xiqqaan kun kan isin harkaa qabdu kana. Isiin 12 laal namni kun asitti arkitan kun isa duuba waa meeqaatu hafe jechuudha. Suniifuu gaa obboleeyyan keenya namni asitti dhufee waan kana arkee dhugumatti garaansaa hin danda'u. Rabbiin waan amma kennatan kana jara kanallee dafee dhaqqabe silaa kun amma bira gahe kaganaallee duubaan idaamuuf rahmanni rabbiitis qabuuf nu haa godhu galatoomaa isinin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullah.